السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقالة 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 مقالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتان فؤاد قال ديرو مقالان تمال جرتيرو مقالان تيك توك تون ديو تنسيني أكنا جا مقالات أنا مقالان سرويت مقات دران بزبزاتنا قوتي أمول وانا كسي قلتي وان قارين ديمو جلود اسلو مقاتا ربي أسر ريسو مقالات أنا مقالات أنا راو مقاري دي فتشو تو قاري دا ومقاري يادو تو قاري دا ومقاري سي قلتي وليف دبرسو تو قاري دا any time si galtee meeshaa itti wal qoqqooddu Oromoon ta'ee akkasitti fudhachuu hin qabnu. Walii obsuu yoo tokko xiqqeenyaan dhufe tokko si galtee obsuufiin akkasiitu gaariidha. Haalli mul'atu irra guddaa si galtee namni lafa tanatti ijoollee baasu as gubbaa dhufeeti wal fidata. Wal fidateetiti walillee nambisu gama warraafaa wal geessuutu jira. Tun gaarii miti. Gaarii miti. Namni gizee lafa wal lolees gama warraatii fi nama kiyyaa yaammadhaa tana silaa dhiisuun gaariidha. Namni keenya irra guddaa manguddoon araaraan jirtu tiktook gana gubbaa warruma ibidda qabsiisuu jira. Warra qabsiis jaaniin warra ganda keessattuu dadhabameetutu as gubbaa dhufa yeroo takka takka gizee ilaallu olii obsuun hin jiru. Dhimma sii galtee parsenaalii dhimma anaa fi namni tokko yoo oli buune dafnee sii galtee nama barbaaddanneef cinatti morna yookaan morna sii galtee na wajjin dhaabbatee lolu hinneetiti morna isaan barbaaddannee wali bu'insa sii galtee parsenaalii gama walitti bu'insa gosaa naannoo sabaa anytime si galtee waan akkasiiti wanni nuti goonu wanni kanaa kun gaarii miti kun dhaabbachuu qaba. Kun dhaabbachuu qaba balayyan yeroo hundaa'u si galtee hojiilee xiqqeenyaa dalaguun gaarii miti. Yeroo takka takka yoo as gubbatti si galtee ati ganda maraata keessa dhuftee yooni wayin sirreessa kajettu taateef maafuu maraataa taatee hafta. Ammoo duuba amalli nama keenyaa kun sirraa'u qaba. Namni si galtee lafatti ija waliin babaafnaan ol dhufe tiktook irra eeggadhu galgala
aboota oromoota lama tiktok irra neeggadhu warra keenyaa fi maafiyaa xiyya hunda fitadheetiin si dhufa jennee waliin dhaadanna neeggadhu warra sii galtee shiftoota waliif fitannee biti as gubbaa waliif gad dhufnee wal miinyee wal balleessina tana sii galtee nuti akka sabaatti anytime sii galtee wanni yaannu wanni kanaa kun sii galtee sirraa'uu qaba. Kanaaf sii galtee gaarii miti obboleeyyan. Haalli sii galtee amma jiru mee tiktok kana sii galtee yeroo hundaa'u waan gaarii irraa haa dhageenyu mee. Ani yooni sii galtee na tuuxan deemeetiti warra keenyaa fi ganda keenyaa fi gosa xiyyaa fi wanta barbaaddadha. Akkasi fiiguun gaarii miti. Rakkoon jiraannaan akka sabaatti waliin dubbachuun gaariidha. Rakkoon nama lamaa, rakkoo sabaa, rakkoo gosaa godhuuntu sii galtee sirrii miti dhugaa dubbachuudhaaf. Rakkoo tana sii galtee haa barannu mee uummatarraa akkaataa uummanni sii galtee tiktok kanatti fayyadamu haa barannu. Ilaa ammallee nama maqaa Oromoo qabuutu tiktok kana hedduu as gubbaa jira malee itti fayyadamu ilaa amman barre dhugaa dubbachuudhaaf. Hin fayyadamuun barre namni fayyadamuu beeku bara yoon as gubbatti waan takka waan hamtuu waliin dubbadhu taate sababa ana namtuu dubbadhutti nama hedduu wal dhabaa uummata keenyaa waliin bu'aa jennee akkasitti yaaduu nu barbaachisa ture. Garuu yaada kana hunda yaannu yoo naafetti waliin buunee adda keenyaa boozanee waliin qabdee ta'e as gubbatti ni eeggadhu eedana ni eeggadhu yooni warra keessan hunda arrabaan hin finne yooni gosa tana hunda arrabaan hin finne yooni sii galtee isin dhabamsiifne as gubbaadha. Haasa akkasiiti jechuun wanni yaannu beektaa. Kun qaanyiidha obboleessoo. Kun xiqqeenya dhugaa dubbachuudhaaf waan kanarraa illee silaa teenye bareedaadha. Ajandaa nu mandhabne Oromoon. Ajandaa tiktok nu mandhabne yoo kanaaf hojjiisan ka biraa fidan. Tagusaa xiqqoo gisee qabbanooyitee galtee tabiraati gaffitanii nu uuman. Haasoo nama lamaa haasoo sii galtee arsii fi harargee goona jechuudha. Kadiirii fi kadiiriyoo Jawaar kombatee gabbaanee sii galtee Jawaar akkamittu qabaa kadiir akkamittu qabaa boombii walirra dhoofne jechuudha. Ilaanqa kana jirra dhugaa dubbachuudhaaf. Uummata akkanaa kanaatu mee uummata kanaan maal jetta? Kana beektaa? Jawaarni kombatama ni kombatama. Kadiirni kombatamuu qaba. Sii galtee isaan nama dhuunfaati. Kadiiris nama dhuunfaati. Jawaaris nama dhuunfaati. Isaan lachuu qabsaa'ota. Qabsaa'onni ni kombatamuu qaban. Sii galtee duuba sii galtee waan nama lamaa masmara fuuneeti dhiigaan barbaanne jechuudha. Jawaaree isa arsii kadiiree isa harargee. Ulee sii galtee as gubbaadha. Kaan footoo gaggaragalchaa kaan mata gaggaragalchaa jenereeshinii akkanaa nagarre silaa uumamuu baattee wayya. Wanni sii galtee Oromoo jaaniin tun silaa uumamuu baattee irra wayya keessaafuu jenereeshiniin ammaa tun. Jenereeshinii jarjartu jenereeshinii uumaa takka waa madaaluu hin dandeenye. Warruma sii galtee ibidda labsu yeroo hunda anytime lola kana diina irratti labsuun beektan. Obboleessi irra labsa. Uummata silaa isin sii galtee isin xiqqeessee maqaa qaanyiisan maqaa gaallaa isin hin joobsan saniifuu deebisuu hin dandeessan. Garuu isin sii galtee namni keenya walirratti gootota walirratti uummata ajaa'ibaati.
hedduu takka nama dhibdanii. Kanaaf waan ilaalcha hamaa kana dhiisaaf irraa ilaalcha hamaa kun gaarii miti. Ani dhugaa dubbachuudhaaf akkanumatti waan laalagee ol seene inshaallah sagantaa qabanneeti haasa'uu teenya inshaallah. Warra inni carraan kan inni yeroo hin qabu fu'aa keenya hedduu takka galatoon fu'aat hundi keessanuu warra as jala jirtan inshaallah bal'inaani waa'ee nama keenyaa waa'ee ummata keenyaa haasa'uu teenya inshaallah. Beeyta hanqaas gubbaa jirtu khayruma yaadi waan keerii godhi waan keerii dubbadhu wanni nu baasaa si galtee sanii beeka. Ummata miskiina waliin jiraatu lola si galtee gosa akka labsan gootan ijoolleen xixiqqoon as gubbaa baatee jirti harargeen takkanaati arsiin takkanaati arsiin takkanaati harargeen takkanaati. Ummata si galtee Oromoo jedhaniin tana rabbiin si galtee wallee abaarsaa tutuu qabdiinsa Oromoon tuni bakkuma Oromoon dheeyse takka si galtee waan gaarii irraan dhageessu. Keessaafuu niiw jenereeshinii silaa bara niiw jenereeshiniin tun jajjabduudha beeke. Duuba jenereeshinii jarjartuu taateetuma akkanumatti osoo bakka takka karaa tokko osoo laalle fiidu tan si galtee akka garan qabne dhugaa dubbachuudhaaf. Akkasiiti. Manguddoo dhamaatu jira ammaas dhugaa dubbachuuf. Manguddoo ijoollee walitti jirtu. Sheetti tokko fa'aa jira. Amma haasoo si galtee haasoo yeroo haasoitu ati fakkeenyaaf jimmoo taatee seenaa jimmaa himuu qabda. Gootummaa jimmaa himuu qabda. Arjummaa jimmaa himuu qabda. Haa himatu abbaan. Garuu akka nama biraa Oromoo tana xiqqeessuutti waa himuun maal taate jechuudha. Nama kana addaan baasuu jaamtii beeke. Haasoon akkasiitiis. Manguddoo fi shawkaleen si galtee takka takkaas haasawa nama kana gargar baasuu haasawuu sirrii miti. Ani si galtee gosa tiyya tana bichaatutu addunyaa tana dura jira honiin jee gosti biraa ta'u. Si galtee kun haasawuu si galtee gargar nama baasuuti. Yeroo hundaa'uu si galtee Oromoon haasawa namni irraa waa baratu haasawa tokkummaa haasawa jaalalaa haasawa kabajaa haasawuun hedduu takka nu barbaachisa. Duuba zamana ammaa manguddoonis bocoluma waan hin taane dubbatti namni waa beekuus waanuma hin taane dubbata. Haasawni namni keenya dubbatu haasawuma nama ol ficcisiisu haasawuma si galtee biyya diigu haasawa dargaggoo diigu haasawa dubartii hawaasa diigu haasawa misooma biyyaa diigu haasawa akkasiiti. Haasawa qabsoo diigu akkaataan si galtee wanni nuti goonu sanii. Kanaaf kana keessa haa baanu inshaallah mee dhufnee jirti inshaallah har'a taayimii kutee akkanumatti akkuma nasiibaatti ol seenee tumamee ni jiranii isa warra tiktokkuun jaajeeti ol dhufe inshaallah waliin dhufnamee irra haasofna rabbi jee akkasii obboleessa kiyya fu'aatu hundi keessanuu nagaan jiraadha. Baay'ee baay'ee inshaallah wal agarra inshaallah ni haasofna. Kanaaf tiktok kanarra jaalala obbolummaa tokkummaa ilmaan Oromoo labsuutu barbaachisa. Yeroo hundaa'uu shira fiddeen dhufin obboleessa. Yoo shiraan fidaa tiktok kanarra dhufin obboleessa. Oromoo tana takka takka wallalchiisu jira tiktok. Arsii fi Oromoo wallolte arsii fi Walloo wallolan arsii fi Jimbo wallolan arsii fi Boorana aboo
mee uummata akka Oromootu sii galtee TikTok kanarraa waa kalaqee takka nagarre. Oromoo fi Oromoo wal lole, Oromoo fi Oromoo wal fixu jira, Oromoo fi Oromoo wal xiqqeesse. Waanuma akkasiitti dhaga'u jirra. Wanni kun gaarii miti. Nuuf gaarii miti. Inshallah gaafa nuti TikTok kana waan beeynu wal hin beeynuusi inillee nun beeku nutilleen isan beeynu. Yoo ammoo TikTok kun tole ni haasofna dhufne inshallah. Kanaaf seenaa gaarii takka lafaa keenyu wannes gubbaa waraabamu tun hundinuu sii galtee jenereeshinii dhalootarraa dhaloota dabartii beeka. Seenaa hammeenyaa ol kaayyachuun gaarii miti. Yeroo hundaa'u seenaa gaarii takka lafaa haa kaayyannu, walaa gorsinuu, waliif haa qabamnu isiniin jechuu barbaada. Yoo amma TikTok kana gabbantee waa dubbifte Oromoo wal xiqqeessitumaa fi Oromoo boombii wal darbitu argita. Oromoo sii galtee waa uumte taas gubbaa fidanii namni sii galtee nu barsiiste takka nagarre. Kanaaf ilaalcha kufaa kana keessaa piliis haa baanu. Inshallah haala sii galtee fokkotaa amma deemaa jiru irraa dubbanna inshallah. Akka Oromootti naannoon kabajaa hin qabne, naannoon seenaa hin qabne takka illee hin jirtu. Oromoon tun hundinuu sii galtee seenaa qabdii, kabajaa qabdii, gootummaa qabdii, arjummaa qabdi. Sii galtee Oromoo tana keessaa Tiyyee qofaatutu, Harargee qofaatu, Arsii qofaatutu, Jimma qofaatutu olaanoodha ta'an qushaashee jechuu hin dandeessu. Oromoon hundinuu sii galtee gootota seenaa qabanii, arjummaa qabanii, kabajaa qaban. Hundinuu sii galtee warra jajjabaadha. Ani sii galtee Harargee tana malee Oromoon biraa dhabamuu qabdi yoo hin jenne strong sii galtee kun salphinaa beeka. Arsii malee sii galtee addunyaa tanarraa Oromoon dhabamuu qabdi yoo jette dogongora. Shawaa malee Oromoon biraa dhabamuu qabdi yoo jette dogongora. Sii galtee Oromoon sii galtee tokko dhabamsiisee tokko xiqqeessee bakka takka illee hin gaane. Abbaan fedheeru sii galtee tokko xiqqeessee tokko maqaa balleessee Oromoon bakka ni geessi bakka hin geessu. Akkaataa nuti itti bakka geenyu wal kabajnee waliin dhaabbannee yoo sii galtee kabajaa walii kan namicha bakka geenya beeka. Ani sii galtee seenaa teenya qofaatutu olaantuudha. Tasa Oromoo tana keessaa humaa takka Oromoon biraa sii galtee gaxaan tuun hin jee halata strong sii galtee Oromoon laaftuunis jabduunis Oromoon laaftuun hin jirtu walumaan tolti. Walumaanii biyya tana sii galtee irra wareegamanii Oromoon hundi sii galtee Oromoo maqaa jiru kanaa fi har'a sii galtee jijjiirama jiru biyya keessa akkasuma biyya alaatti nuti Oromoo jaanii mataa ol qabachuu kana Oromoo tana hundaatu irratti wareegamee fite. Kanaaf teenyuma tana qofaatutu qabsaawee tabiraa sii galtee humaa takka hin goone gaxaantu faayidaan qabdu jenne strong sii galtee haasawaa sii galtee saba kana jaaruu miti. Haasawaa sii galtee benziilaa uummata kana walirra duulchisanii uummata kana wal ficcisiisuuti. Kanaaf haasawaa kanarraa of haa qusannu. Manguddoonis sii galtee manguddoo yaalaatutu amma TikTok seenuu eegale. Sheekoo taate sheeka yaalaatutu TikTok seena. Kana sii galtee uummata kana idduutti waan gaariin dubbanne. Kan sii galtee uummatuma kana sii galtee ibiddatti qabsiisee filooraa harkachuu barbaadu. Ka giiftii harkachuu barbaadu qaanyii dhaboo obboleessoo. Namni sii galtee addunyaa irra kan jiru waan keerii dalaguun hedduu gaariidha. Maali egeree teetiif si bareedduu beekta. Kanaaf akkasitti haa yaaddu. Inshallah irraa dubbanna boo wanni feete haa dhuftu malee haqa sii galtee
ummanni Oromoo qabu kabajaa siigaltee Oromoonni qaban gootummaa Oromoonni qaban hunda irraa dubbanne gaa yeroo irraa dubbannu tokko xiqqeessinee tokko waliin kaafnu seenaa ni dubbanna ammoo namni beektaa seenaa dubbate homaa rakkoon qabu osoo seenaan dubbanne garuu nama xiqqeessuu irratti deemuun ummata kana gargar baasuu jedhama. Kanaaf obboleeyyan akkasitti inshaallah ni dubbanna. Kanaaf ajandaa ummata keenyaaf hin baasina. Ajandaa tana bira gizee kunne tabiraa ammas ani tabiraan hin dhuftu jeetii yaada ammas. Oromoon yeroo hundaa ajanduma walii fidu ajandaa tolchitee babbareechitee tiiktook irraa lafa buusan. Miskiinni siigaltee dalagatu kun wal fixu abo ummata akkanaa nagarre takkaa ummata akkanaa kanaaf biyyaa baanee bara wallaahi nagarre. Awwaanuma argine bara ummata akkanaa kana siigaltee ummata siigaltee ajandaa hammeenyaa guyyaa fideetuma ol jeequ guyyaa fidee duuloo ol rabbanu ani hedduun ajaa'iba. Giiftii teessan illee hin fadhu asii galtee cubbuu dubbadhee giiftii illee hin fadhu cubbuudha beeke haraame as gubba baatanii ummata gargar baaftanii wal nyaachiftanii murnaa siigaltee maafiyaa uummatanii akkasii siigaltee ummata gargar baasuun sirrii miti. Kun siigaltee waan gaarii miti waan dansaa miti obboleessa. Wanni kun siigaltee sirraa'uu qaba. Boleeyyan kiyyaa ijoolleen arsii warra siigaltee hammeenyaa harargees gubbaa barreessaa jirtanis bilis dhiisaa. Ijoollee harargeetis warri hammeenyaa arsii barreessaa jirtan dhiisaa boleeyyan. Yeroo hundaa waan gaarii haa goonu. Obboleessa kee arsii yoo maqaa balleessite arsiinis obboleessisaa harargee yoo maqaa balleesse faayidaan inni argatu takka illee hin jirtu. Yeroo nuti as gubbaadhaa duuloo libbannu jarri siigaltee nu koblaa jiran. Ara gaallaan tun akka waliin jetti jaanii. Gaallaa waliin kaate jaanii koblaan. Tanaaf obboleessoo dhiisaa waan akkanaa magaalaa tiktuktan irratti ol baatanii uummata xiqqeessinaa. Wakkas gaa obboleeyyan kiyya nagaan jiraadha. Inshaallah irraa dhufneetiti irraa dubbanna inshaallah. Akkasii Fuwaad thank you hundi keessanuu. Inshaallah akkasii tokkummaa fi jaalaltii uummata keenyaaf haa taatu. Maafiyaan tiiktookii warri qoqqoodinsa malee tokkummaan beekne uummata irraa gad dhaabbadha. Kana nagaan jiraadha abo inshaallah sa'a deeme inshaallah guyyaa biraa dhufnee haasofne gaa rabbi jee akkas thank you.